Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Viijin Miidiyaa irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Matoota dursinee ta'e galla. Kaaba Itoophiyaa naannoo Raayyaa Alaamaataatti muddamni waraanaa hammaachaa dhufuun gabaafame. Carcaritti waraanni dho'uudhaaf fiinxarra ga'uu jiraattonni himan. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'aatii fi hooggantoonni paartii siyaasaa to'annoo jala oolan. Abukaattoon seeraa kuni osoo gama hojii deemuu poolisii federaalaatiin qabamuutu himame. Saawudii Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 20 jimaa biyya keessa naquuf yaalan jetteen qabu beeksiste. Waardiyaan daangaa Saawudii Arabiyaa akeekkachiisa cimaa laateeti jira. Hidhattoonni Huutii Yaman buufata xayyaara Saawudii Arabiyaa haleelan. Huutiin tarkaanfii Saawudiin qilleensa Yaman sarbitee fudhattuuf deebisaa cimaa akka kennu dhaadate. Gaazexii sirna awwaalcha namoota 112 haleellaa Israa'eliin du'aniif taasifame. Reeffi maatii fi firoota walitti dhiyoo waggaa 2 dura Israa'eliin ajjeefaman barbaacha 7 godhameen dhiyeenya Jijjigaa gamoo jalaa argamee rifaatu uume. Kanneen jaan matoota oduu har'aati bal'inatti achi ce'a. Kaaba Itoophiyaa naannoo Raayyaa Alaamaataatti muddamni waraanaa hammaachaa dhufuun gabaafame. Carcaritti waraanni dho'uuf fiinxarra ga'uu jiraattonni himan. Jiraattonni akka ibsanitti adda waraana Raayyaa Alaamaataatti qophii waraanaa saafamaa jira. Jiraataan magaalaa Alaamaataa maqaan isaanii akka hin dha'amne fedhe tokko waraanni TPLF adda waraana Raayyaa irratti naannoo Carcar, Bisoobarii fi iddoowwan biroo irratti sochii cimaa taasisaati jira. TPLF humna waraanaa bal'aa adda Raayyaa irratti bobbaase. Waraanaaf qophaa'oo akka ta'aniif ajajni gad kennamee jira. Qophiin jiru amma karaa Carcaritti ifatti mul'ata. Gama Bisoobar, Butaa Marfee, Waajaa Qobboo, Jaarota irraa jalqabee gama Daanii Alakkoo, Saleen Waa, gama Waliitiin Baay'ibawaa fi Qumuggaatti sochii wal fakkaatu jiraatan kun. Jiraattonni Dooche Veeleen dubbisa keemanitti TPLF sarara Waajaa hordofuudhaan raayyaa mataa isaa qopheessaati jira. Sababa kanaan jiraattonni magaalaa Alaamaataatti halkan namoonni bilisaan socho'uu hin dandeenye ja'an. Namoonni meeshaa waraanaa baatanii manneen cabsanii saamuun itti fufuu simaniiti jiru. Namoota kana eenyummaa isaanii beekuu akka hin danda'amnes jiraattonni kun ni dubbatu. Eega galgala sa'aatiin takka ga'ee booda sochiin keenya ni dhaabbata. Eegasii sa'aatii 4 booda namoota meeshaa baatantu naanna'a. Sa'aatii 4 hanga 5tti balbala ni rukutu. Mana cabsuudhaan banu. Achi seenanii qabeenya fudhatu. Maallaqa, warqee, bilbila hunda ni saamu. Amma baay'ee dhiphinaatu nutti jira. Fuula isaanii akka hin beekamnetti haguugu. Huccuu, maaskii fi kan kana fakkaatan uffatanii ija isaanii qofaatu mul'ata. Jiraataan magaalaa Alaamaataa sodaa nageenyaatiif maqaa isaa dhoofate. Naannichatti tajaajilli geejjibaa fi baankii gufachuun isaa jiraattota irra kaffaltii dabalataa 10 ta'uu namoota dhuunfaadhaaf kaffaluuf akka dirqaman jiraattonni ibsaniiti jiru. Jiraattonni akka jaanitti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti ammas waraanni jalqabamuu danda'a sodaa jettuun jiraattonni Alaamaataa fi aanaalee Raayyaa waraana dheessuudhaan guyyaa guyyaan gara magaalaa Qobbootti baqachaati jiru. Oduu gama biraatiin muddamni waraanaa kaaba Itoophiyaatti bifa haaraan dhalate. Jiraattota sarbama mirgoota namoomaatiif kan saaxilu jechuun Amnesty International akeekkachiise. Dhaabbanni idil addunyaa mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsa kaleessa baaseen gareen lachuu mirga namoomaatiif dursa akka kennan, dhaqqabiinsa deeggarsa namoomaatiif daandii akka saaqanii fi miidiyaalee walabaaf sochiin akka eeyyamamu gaafateeti jira. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'aatii fi hooggantoonni paartii siyaasaa to'annaa jala oolan. Abukaattoon seeraa kuni osoo gama hojii deemuu poolisii federaalaatiin qabamuutu himame. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa, obbo Abarraa Nugusuutii fi hooggantoonni siyaasaa dhaaba paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa EHAPaa 2 to'annoo jala seenuu maddeen BBC'tti himan. Namoonni siyaasaa lamaan obbo Abbabaa Kaaluutii fi Yisaaq Waldaay ogeessa seeraa waliin miseensota poolisii federaalaa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 27 bara 2018 sa'aatii garagaraatti to'atamuu maddeen maatii abukaattoo fi pirezidaantiin EHAPaa ibsaniiti jiru. Dura kan to'ataman namoota siyaasaaf abukaattoo ta'uu kan beekaman obbo Abarraa Nugusuuti. Waraanni Tigraay erga eegalee booda bulchiinsa yeroo Dr. Muluu Naggaan hoogganamu keessa hoogganaa biiroo haqaa naannichaa kan turan obbo Abarraan yeroo hidhaa seenan kun yeroo jalqabaatiif miti jedhe gabaasni BBC kuni.
hiriira akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 waraanni haa dhaabbatu ejjennoo juun gaggeeffamuuf ture waliinis to'annoo jala ooluu isaa yaadachiiseeti jira. Miseensonni poolisii federaalaa gara mana obbo Abarraa kan deeman wixxata ganama sa'aatii 1:00 akka ta'e maddii maatii keessaa maqaan isaanii akka hin dhoofne barbaadan BBC'tti himaniiti jiru. Yeroo obbo Abarraan gara hojii deemuuf qophii gochaa turan kan jeematti kun tasa dhufanii inninis rifatee ture jee. Miseensonni poolisii federaalaa qorannoof akka barbaadan dubbachuu isaanii himan. Akka madda kanaatti dhimmichi maal akka ta'e odeeffannoon dabalataa hin kennamne. Abbaa ijoollee lamaa kan ta'e obbo Abarraan eessa akka jiran hanga yoonaatti sirriitti baruun akka hin danda'amin BBC'n gabaaseeti jira. Akka madda kanaatti guyyaa kibxataa humnoota nageenyaa waliin ta'uudhaan obbo Abarraa sakattaaf gara mana geessanii akka turan maddeen ibsaniiti jiru. Obbo Abarraan hidhaa seenuu isaanii miidiyaa hawaasummaa gubbaa dursanii kanneen qoodan keessaa tokko dubbii himaa EAPA obbo Yisaaq Waldayiis poolisiin qabameeti jira. Obbo Yisaaq filannoo biyyoolessaa 7ffaa irratti EAPA bakka bu'uun mana marii bakka bu'oota uummataaf dorgommiif erga dhiyaateen booda filannoo keessaa obbaaseeti jira. Pirezidaantiin EAPA obbo Abrahaam akka dubbatanitti paartii isaanii keessaa namni sadaffaa hidhaa seenan nama siyaasaa beekamaa Abbabaa Kaaluuti. Barreessaa olaanaa Izeemaa kan ture obbo Abbabaan adoolessa bara 2016 eegalee paartii mormituu biraa kan ta'e EAPAatti makame. Obbo Abarraa fi namoonni siyaasaa lamaan hanga yoonaa mana murtii akka hin dhiyaanne maddii biraa himeeti jira. BBC'n to'annoo jala ooluu namoota sadanii ilaalchisee poolisii federaala Itoophiyaarraa deebii argachuudhaaf yaalus hin milkoofne jedhe. Hoogganaan qajeelcha miidiyaa fi koominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii saatii kanatti yaada kennuu akka hin dandeenye dubbateeti jira. Saudi Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 20 jimaa biyya keessa naquuf yaalan jetteen qabuu beeksiste. Waardiyaan daangaa Saudi Arabiyaa akeekkachiisa cimaa kennuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Humni paatroolii lafaa eegumsa daangaa seektara Aldaayir naannoo Jiizaanitti argamu seera eegumsa daangaa sarbuudhaan baala jimaa sammuu mirkaansuu kiloogiraama 220 seeraan alatti galchuudhaaf yaaluu isaaniitiin lammiilee Itoophiyaa 10 akka qabuudha hime. Opereeshinii biraa naannawaa Aldaayir Jiizaanitti raawwatameen bifa wal fakkaatuun seera eegumsa daangaa sarbuudhaan lammiileen Itoophiyaa 4 qoricha sammuu si'oomsu bifa kiniinaatiin qophaa'ee 1,149,400 seeraan alatti gama Suudii naquudhaaf osoo yaalanii qabu hime. Waardiyaan daangaa Saawudiitti dabaluudhaan naannoo Asiirittis kutaa Arraabuwaatti paatroolii taasiseen lammiilee Itoophiyaa 5 jimaa kiloogiraama 100 akka seeraan alatti galchuuf yaaluu isaaniitiin qabu hime. Aangoonni poolisii akka jaanitti adeemsi seeraa jalqabaa kan barbaachisu xumurame shakkamtoonni meeshaa waliin qabaman waliin qaama dhimmi ilaallatuuf dabarfamaniiti jiru. Eegumsi daangaa namoota seeraan sarban kanarratti adeemsa seeraa barbaachisu xumuruudhaan shakkamtootaa fi meeshaalee seeraan ala qabaman qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsee kenneeti jira. Hordoffiin naannoo daangaa cimee itti fufuu kan hime ibsi poolisii namoota yakka akkanaa irratti bobba'an adamsee kan qabu ta'uu deeme. Gaazexaan dubbifamaan Saudi Arabiyaa Saudi Gaazeet ji'a tokko qofa keessatti oduu lammiilee Itoophiyaa baala sammuu adamsuu fi jimaa waliin qabaman 6 caalaa kan hojjete yoo ta'u, kun lammiilee Itoophiyaa karaa nagayaatiin biddeena barbaada biyyaa ba'an irratti illee dhiibbaa uumaa akka dhufu himamaati jira. Hidhattoonni Huutii buufata xayyaaraa Saudi Arabiyaa haleelan. Huutiin tarkaanfii Saawudiin qilleensa Yaman sarbitee fudhattuuf deebisaa cimaa akka kennu dhaatate. Huutiin Yaman buufata xayyaaraa Saudi Arabiyaa irratti haleelaa raawwachuu isaa ibseeti jira. Dubbii himaan Huutii Yahyaa Saaree akka ibsetti kibxataarraa buufata xayyaaraa kibba Saudi Arabiyaatti argamu irratti haleellaa diroonii gaggeesseeti jira. Yahyaa Saareen fuula X gubbatti akka himetti haleellichi xiyyaafannoo yaadamee rukutuu beeksiseeti jira. Mootummaan Saudi Arabiyaa haleellaa Huutii Yaman gaggeessuu himee ilaalchisee hanga yoonaatti humaan dubbanne. Dirooniin Saawudii daangaa Yaman seenurraa kan ka'e haaloo bahuudhaaf buufata xayyaaraa Saawudii haleeluu ibse Huutiin. Gara fuulduraattis qilleensa Yaman sarbame hundaaf deebii madaalaa niin kenne jee Huutiin. Oduu xumuraatiin Gaazatti sirni awwaalcha namoota 112 haleellaa Israa'eliin du'aniif taasifame.
Namoonni hedduun sirna awwaalcha maatii Abushaariyaa fi Hassanii ajaamuun beekaman gaazatti gaggeeffame irratti argamaniiti jiru. Namoonni kunneen waggaa 2 dura bara 2023 haleellaa Israa'el gamoo mana jireenyaa irratti raawwattee turteen kan ajjeefaman yoo ta'u, sirni awwaalcha isaanii har'aa bakka tokkotti iddoo namoonni baay'een argamanitti gaggeeffame. Reeffi maatii firoota walitti dhiyoo tokko barbaacha 7 godhameen booda dhiheenya Jijjigaa gamoo jalaa argame. Reeffi namoota kanneenii magaalaa Gaazaa keessatti tarree galfamee alaabaa Filisteeniin uwwifame erga agarsiifameen booda sirni awwaalchaa kan gaggeeffame. Sirni awwaalchaa kunis Gaazaa keessatti sirna awwaalcha guddaa namoota hedduu bakka tokkotti taasifame jaameeti jira. Namoonni du'an kunneen hedduun isaanii dubartootaa fi daa'immani. Dubartoota 40, ijoollee 38 fi qaama miidhamtoonni 7 kanneen du'an keessaa ta'utu ibsame. Namoonni 112 kunneen naannoo mana jireenyaa tokko kan jiraatanii fi firoota dhiyoo maatii Abushaariyaa fi Hassanii ajaamuun beekamanidha jechuun BBCtu gabaase. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun Oromiyaa Vision Media irraa qabannee daanna kana fakkaatti. Oduuleen keenya namoota biroo bira akka ga'uuf share godhuu, like, comment kan nu hin dagatinaa isiniin jecha oduu teenya asirratti raawwanna.